guys, akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii waaqayyoof galatu Faaskaadha kuni har'as viidiyoo biraatiin dhufeera. Torban keessan akkam ture? Nankoo baay'ee bareedaa ture waaqayyoof galatu. Har'as viidiyoo biraatiin kan dhufe rifeensa kana. Akkanatti bareechisa isinitti agarsiisuu fi na waliin tura.
Okay, akkuma agartanii daqiiqaa biddaan hin guutu. Inni kana dura nutti agarsiiste rifeensitti nutti agarsiiste baay'ee yeroo fudhata wanta yeroo fudhanne naan jettaniittu. Namoota istaayilii akkasii immoo godhachuu barbaadanii jiraattanii isinii fedheen hojjedhe. I hope ammas viidiyoo kana jaallattu jedhee yaada. Akkuma duraanii like, share, subscribe gochuun hin irraanfatina. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bye bye. Itti fufee viidiyoo biraa isinii hojjechuu yaadeera. So yoo viidiyoon inni duraan isinitti agarsiise baay'ee dheeratate kana viidiyoo lammaffaatiin inni isinii dhiyeessa. Yoo garuu yeroon isaa baay'ee gabaabaadha ta'e lachuu isaa walitti godhanii isinii dhiyeessa. Kanaaf nu ulfaana isinii waraabe wiigii masa duraan achi ol qabsiisne isuma yuuzii goone immoo istaayilii biraa akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisuu barbaadeni. So abbaan barbaade abbaanii namooti baay'ee yoo gadhiisuu barbaadan inni kun namoota gadhiisuu barbaaduuf ta'a. Inni silaamoo namoota mataa isaanii gadi dhiisuun isaanii hin taane hin jaallanneef ta'a jechuudha. Lamaan isaa like wiigii matasee midhaan fayyadamna. So guyyaama tokko waraabe jechuu kooti yoo akka carraa wayyaan koo walitti isinitti fakkaate maanni akkasin hin jenne fedheen isin ibsaa jira. Yoo akka viidiyoochi hin dheeratte lachuusaa guyyaama tokko irraan isinii gochuu yaada. Editii gaafa godhu hin laallagaa. Editii gaafa ta'u maal akka ta'u hin beeku. Kana adeemu isinitti maayilaa jechuu kooti. Na waliin tura wiigii maslaadha kuni. Isuma deebisnee immoo istaayilii biraatiin akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu ilaalla jechuudha. Xinnoon hojii mataan kun rifeensi kun dhumarratti gatiin barbaaduuf as biraan ka'a. So ammaan irra deebi'een isinitti agarsiisa jechuudha. Laastikiin fayyadamaa jiru ishee kanadha.
Kuni rifeensa isa jalaa akkatti kabaree qooluuf nu fayyada jechuudha. Laastikoolii warra jalaatti hin qabne jirru akka isaan nu jeeqnee nu godha jechuudha. Akka rifeensa mataa keenyaa fakkaatan nu godha. Amma dandeessan immoo rifeensi keessaan akka jalaan mul'anne amma kan kuwas jalaa mul'achuu barbaadeera soo kabarii gochuu dandeessu wiigiisa kanaan. Kun namoota mataa gadhiisanii deemuu barbaadaniifidha. Namooti gadhiisanii deemuu barbaanne garuu kana fayyadamuun irraa hin eegamu jechuudha. Dheerinni isaa akkas ta'a. I hope video kana jaallattu yaada. Namooti jaallattan like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. So namooti gadhiistanii deemuu barbaadanii kuni salphaatti akka gadhiistanii deemtan fiisinii ta'a jechuudha. Kanaan by the way kanaan bakka tokkotti ol qabsiisee baay'ee jaallattanii na gaafataniitu isas yeroo biraan isin hojjedha. Facebook irratti, Instagram irratti namooti follow na gochuu barbaadanii Facebook irra Faasikaa Adduusaa jedheen jira. Instagram irratti immoo Haadha Addumaan jedheen jira. Achirratti picture baay'ee nan gadhiisa follow na godha. Achirraa an argitu. Achirratti namoota argitanidha kan na gaafatanii like rifeensa kana bakka tokkotti hin qabsiisadheen ture. Gaafa sana akka carraan an jijjiiran ture hin hojjenne video. Yoo isas irra deebi'ee akkuma sanatti exactly hojjedhu nutti agarsiisettan isinitti agarsiisa jechuudha. So video kana yoo jaallattan like, share, subscribe gochuun hin irraanfatina. Amma torbanitti wal arginutti video biraadhaanii bye bye. Asumatu jiru immoo kanuma immoo akkamitti akka ol deebisnu isinitti agarsiisa. So naawwan tura ammas akkasumatti jiru kanuma immoo achi ol deebisuu dandeenya jechuudha. Barennee guyyaa biraa immoo akkas godhannee deemuu dandeenya jechuudha. Ol deebisnee isuma kana achi ol qabuma deebisanii kan biraan qabu jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Waan viidiyoo kana ilaalaa jirtaniif baay'ee galatooma. So amma viidiyoo biraatiin wal agarrutti. Bye bye. I hope akkanitti hojjedhee agartaniittu jaallattaniittu odee yaada. Namooti amma maatii viidiyoo koo like, share, subscribe gochaa jirtanii ammas like, share, subscribe gochuun hin irraanfatina. Kana booddees akka viidiyoo biraa hojjedhuuf hin karadina godha jechuudha. Namoota biraadhaanis ga'atii maatii koo akka ta'anii maatii yuutuubii kootti akka dabalamanii biraan ergaa koo nagaa yeroo gaarii fi yeroo eebbaa qabaadha. Bye bye.